Ustaas Kamaalee Booqa ajjeese ijoollee teenya ijoollee Arsiiti. Dhugaa jirtu siif hima. Ka ajjeesisiis ammoo hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromooti. Jaalattee jibbitee dhugaa jirtu sitti marra. Jawaariin ammoo ija teenna. Yoo jabaatte Jawaariif jecha ani isin wareegama. Seenaa dalaga obboleessa kiyya laal. Kumaatamatu Jawaariif jecha wareegama. Akka Kamaalee Boo ijoollee Arsiitti bittanii Kamaalee Boo ajjeesisiiftan. Jawaar Muhammadin ajjeestan isiniif himna dhageeffadhaa. Warroonni qaama keessanii dhaybaatanii gisee takka fuula keessanii agarsiifne. Gisee matakka akka namaa asin baane. Jawaar yoo ajjeefne malee bilisummaan naan dhufu warri jettu. Maan gaafatiin hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaa Suud Arabiyaati. Ka qabsoon obboleessarraa obboleessatti tartu. Qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo isin caalatti beeynan dubbannu tokkummaa Oromoon balleessinu jennee isinii callifne malee. Jaal Daawud Ibsaa dura leencoo lataa faarsaa turtan. Lafa dhiitaa turtan. Namni aga leencoo lataa waraana adda bilisummaa Oromootiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin leellifame hin jiru. Yeroo sanitti jaal Nadhii Gammadaa dhabne nuti. Ijoolleen teennarrallee kanarraan baranne ilmaan Arsii nutti bitanii na ajjeesuu tana soitu ijoollee Arsiiti. Talaalaakii ergamtoota isin yoom nama taatan maaf hin hogganne qabsotti jirtanii bakka marroo san teettanii maaf waraana adda bilisummaa Oromoon hogganne isin nama gadi isin qabsaayaa jirra nuti waboodha jettan namni isinitti quba takka isinii kennan jiru haana ajjeeftaniif qofa achi keessa jirtan na ajjeesuuf jecha obboleessa keessan ajjeesuuf jecha waraana san keessa jirtan malee Oromoo bilisa baasuufi namni aangoollee isinii kenne carraa isinii kennu takka illee hin jiru dhugaasitti hima jaalattu dhaga'i jibbitu dhiisi dubbii Jawaariin dhufte wallahi waqasaman billahi sika kadalaaliyan Oromoo bilisoomsuu miti Oromoo bilisoomsuu miti ilmaan Arsee maqaa Arsee dhaattu Jawaariif jecha nama miliyoona takka wareena sitti obboleessa kiyya takbaariidhaan siifi malaali Jawaar Muhammadiif jecha miliyoona takka ijoolleen lubbuu isaa yoo dhiirri dhabamte dhalaa hidhachiifna siigaltee yoo dhiirri dhabame dhalatu hidhatee Jawaariif jecha du'a malee akka dhiiga Ustaas Kamaalee Boo dhiini Jawaar Muhammad bilaashan ta'u Jawaar ajjeeftanii bilisummaa tamnuu fiduu barbaadan. Marroo nagamuriin isaa achi deemee dulloomu qofaa fi bar. Leencoon lataa kaleessa isin faarsaa baatan har'a Abiyyi Ahmadii bar saanxaa qabaa jira. Shaanxaa Abiyyi Ahmad baatee deema bar leencoon lataa waa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo yoo barbaadde gurratti siimaa dhageeffadhu gurra bani. Kotte duudha dhageeffadhu siif himaa. Jawaariin nutti dhufnaan ijaan nu dhuftan obsan qabnu siif himaa dhagayan. Leencoon lataa isin samii tuuxanii dachiitu qabaatan. Har'a Abiyyi Ahmadii shaanxaa qabee shaanxaa Abiyyi Ahmad baatee Finfinnee keessa deema. Qabsaayaa keessan ture. Hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo ture. Wayitasaa yoo namni maqaa leencoo dhahee dullaan namatti fiigaa turtan. Har'a hoo Jaal Daawud Ibsaati kennitan. Yoo namni waa'ee Jaal Daawud Ibsaa fudhatu dullaan namatti fiigaa baatan. Obboleewwan jarri kun mootummaa Suud Arabiyaa Salmaanii jarri. Salmaanii qabsoon Oromoo qabsoo dhaalaati obboleessarraa obboleessa tarti. Namnummaan carraa isinii kennee gisee takka hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'a. Jedheetiin carraa isinii kennan jira. Marroo dirribaa namni achi kaa'ee Jaal Daawud Ibsaati. Bakka kiyya bu'ii itti fufi ani maqaa qabsoo karaa nagaatiin as jira. Hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ii bakka kiyya fudhadhu jedhee namni carraa isaa kenneef Jaal Daawud Ibsaati. Isin ijoolleen teenya ilmaan Arsee carraan keessan tokkocha bu'aan keessan takkattiidha. Ilmaan Arsee ajjeesuudha bu'aan keessa wallahi sii kakadha. Ana yoon ajjeeftan dantaan qabu garuu kana ajjeesu ilmaan Arseeti siif hima dhageeffadhu. Ijoolleen Arsii hundi keessan gurra kana bara dhageeffadha. Arsii ka ajjeesu ilma Arsiiti. Lubbuuf nam tokko ijoollee Arsiin tuqu hin beekan waan ta'eef. Dhageeffadhaa isinitti hima. Lubbuudhaaf anatu dhiira namni jedhe namnummaan tokko namni ijoollee Arsii kottee irraa kaasu hin jiru. Ijoollee Arsii ka ajjeesisan gisee mara ijoollee Arsiiti. Waqasaman billahi Jawaari yoo ajjeese ijoollee teennata maqaa abaa'otiin olii gaffiitu ergamuu malee ta ergatteen beene talaalaakota tanniin argite jaratu Jawaar Muhammad ajjeesa nama biraa sitti hin fakkaatin dhugaasii fi magurra banii na dhageeffadhu har'a dhageeffadhu irratti hima jecha isin jettan san hin caalu jechaan jechaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo keessa teettanii Jawaar Muhammad ajjeesuu qabnaa Jawaar Muhammad bar bakka ati kaleessa turtee fuudhee Finfinnee si deebise Jawaar kaleessa mataa Oromoo wali qabee Oromoo tokkoomse ati har'a Oromoo tokkoomsuuf Jawaar ajjeefna jettaa bar gadi galoo wallaaltu namni beekumsa qabu Jawaar ajjeesee bilisummaa sii fidan jedhu hin jenne Jawaar kaleessa wayita qabsaa'e Jawaar hin jenne kaleessa wayita tokkummaa Oromoo lallabe wayita Oromoo kaabaa kaase wayita Arsii kaase wayita Jimma kaase wayita Harargee kaase wayita Tuulama kaase wayita Shawaa kaase akka ati har'a gadi baatee kolkoloo Jawaar Muhammad ajjeefne bilisummaa Oromoo fidda jette kana hin jenne al abuuk wallahi carraa takkasiin kenninu yoo dhiirri Arsii dhabamte dubartoota isinitti hidhachiifna hin nyaattan waliin nyaatamna malee abadan waa baay'ee beeyna qabsoon teessan bilisummaa keessan mee har'a dhugumatti waraana adda bilisummaa Oromoo jaalattanii
Oromoo kutaa biraa keessaa fi dhaabota jalmarroo dirribaa kaayaa hundi isaanii abiyyi wajjin hojjetu dacha'anii hundi isaanii hin beeynaa bar mee boota marroon jiru kana ilma kutaa biraa kaayaati dhuguma dhiira dhuguma qabsaa'oota isin kijibdoota isin marroolleen akkuma umriin isaa dulloomuufi hin gala shakkii takka hin qabu leencoon lataa bu'aa takkasii hin buufne obboleessa kiyya leencoo lataa caalaa namni faarfame hin jiru leencoo lataa caalaa jaal daawud ibsaa bu'aa takka hin buufne galee har'a finfinnee keessa jira marroolleen aga umriin isaa waggaa 38 ga'u qofaaf achi ta'a achi booda dirgim jedhee gala namni tokko gaafa sanillee obboleessa isaatitti aangoo dabarsee dhufa malee namni carraasii kennu hin jiru ijoolleen teen ilmaan arsee isinaanu ajjeeftaniif achi keessa jirtan malee wallahi namni carraasii kennu hin jiru sitti maa dhaga ilaarra namni carraasii kennee hoogganaa waraana adda bilisummaa oromoo walii galaasi godhu abadan hin jiru jaalattu fudhu jibbitu itti fufi ilmaan arsee ajjeesu isintu nu ajjeesa isintu nu doorsisa isintu nu irratti qabsaaya ilmaan arsee ka ajjeesu gizee mara ijoollee arsiiti nadhii gammadaallee isintu ajjeese ustaas kamalee boollee ijoollee arsiittu ajjeese talaalaakiidha isin ergama fudhattaniiti ka ajjeeftan obboleewwan keessan nu wal ficcisiisuudhaaf achi keessa isin kaayan malee qabsoo biraa maal bu'aan biraa waan isin buusuu deemtan dhuufuu isaa namni ulachuu dandeessan takka hin jirtan wallahi dhugaa isinitti himaa yoo dhiirri dhabame dhalatu isinitti hidhata isin jabar qabsoo sobaa kijiba qabsaa'ota oromoo ajjeesu jawaar ajjeeftee oromoo bilisa baasta yaa gootota zabana kana yaa qabsaa'ota zabana kana jawaar ajjeese oromoodha bilisummaa fiduu deema hacaaluun du'e oromoon bilisoomte siigalte hacaaluu hundeessaa du'e bilisummaan oromoodhaa dhufe jawaar yoo ajjeeftati bu'aa maalii fidda abiyyiin ahmad hacaaluu ajjeese oromoon bilisoome isin warri woboodhaaf hin jettan jawaar ajjeefne bilisummaa oromoodhaaf hinnaa jettan eenyutu tidhiisa jawaar ajjeefteetiniin bilisummaan ati oromoo fiddutami yaa habiibi mee natti mika jawaar ajjeeftee isatu rakkoo nu fidee isatu qabsoo qancarse jawaar gaafa qabsaa'u ummata oromoo osoo inni afaan keessa wal ilaalle wayita ka'i jedhan akka ka'u godhee qabsaa'e maaf hin godhinati jawaar ajjeefne bilisa oromoo baafna akkoo ta'e bilisa baasi jawaar ajjeeftee tokkummaa oromoolleen fiddu oromoollee bilisa baasuu hin dandeettu akkoo ta'e bilisa baasi hujiin keessa waan biraatii miti ijoollee teenna kolkoloo walitti qabdanii bobbaasan ganda keessa ilmaan arsii woboon isaanii maali na ajjeesuudha ijoollee teenna jechuu bar qabsoon isaanii agana biran taru hoggansan argatan gizee maran ima ergaman nama ajjeesi maalinni na ajjeesuuf qabsaa ijoollee arsii ajjeesuuf qabsaaya maaliif hin qabsoofne xilaata irratti amma immoo qabsoon keessan jawaarii never ever jawaarii dinuma isinitti hin dhiifnu dhugaa sitti hima hin argattaniillee beeki jawaariin argattaniillee ajjeeftan dhageeffadhaa isinitti himna argattaniillee hin ajjeeftan dhagaa jawaariin argattaniillee hin ajjeeftan jecha isin jettan ammoo 100 isinii baay'isnanu wayita isin dhuftanii jawaar ajjeefna isin jettan isinuu eenyu jennee isin gaafannaa jechuudha qabsoon teessan qabsoo akkamii eenyuuf qabsooftanii marroo bilisa baasuu qabsooftu gaafa jawaar ajjeeftan jalqaba bakka jirtan san bilisa baasa yoo qabsaa'ota dhugaa taatan bakka irraa qabsaa'aa jirtan boota amma qawwee dhukaasaa jirtan san bilisa baasa jawaaritti astara waa'ee oromoo irraa haasa'a bakka bilisa baasaa jirtan bakka qabsaa'aa jirtan bakka rasaasa dhukaasaa jirtan bakka xiyyiitii dha'aa jirtan san irraa rasaasa dhukaasi bakka jirtu san bilisoomsi jawaaritti astari gaafa san waa'ee oromoo keessa galta ganda san bilisoomsi jalqaba boota qawwee dha'aa jirtu san bilisoomsi boota irraa dhukaasaa jirtu san bilisoomsi dhugaasiif himna jawaariin hin taphannunu si galte jawaariin duuba 1000 jira ka isaaf wareegamu 1000 jira ka isaaf du'u 1000 jira akkoote ajjeesii irraa shaallalisiin jaabaran jawaarii miti dhuufuu jawaariin argitan isin dhuufuu jawaar dhuufu isinitti hin dhooytu argattanii ajjeesuun haa ta'u isinitti meeraan jawaar yoo ajjeestellee ijoollee arsiittu ajjeesa maaliif jennaan akkasumatti nyaatame nadhiin gammadaa kaleessallee ustaas kamaal heboo leencii jabarbadaa akkasumatti nyaatame ijoollee teennatu ajjeese ijoolleen arsii aangoo ittiin kennan carraa aangoon kennaniif oromoo obboleessa isaa ittiin ajjeesuudhaaf achi keessa kaatani maarree baharraa jiru ebaluu gara bahaa maaliif bar jaalli isaa inni ijoollee arsii barbaadeet ijoollee akkasii barbaadee ajjeesa jaal ebaluu carraan isaa tanu nu ajjeesuudhaaf bar jaalummaan kennameef ijoollee ittiin ajjeesuudhaaf ilmaan obboleessa ittiin ajjeesuudhaaf nama akka jawaar kana ijoollee kanaatiin ajjeesa wallaaltota akkana qabsaa'ota ofiin jedhan jawaar ajjeestanii qabsoon isin qabsooftan maali
من أفهمه قبصو مسين جوار الجفتني قبصو فتن كان نايم علمان أرسي جولين تلا كجزء مرواني مرتي سنين قال لي كجزء مرة سنين قال لي رادو جاجر تسني تمان إسين شرّا بيران قبضن هوجان سني تنكنن شرّا أنغو سني تنكنن الرأيو مرونا تيجديس أبلي سما مرو تفرط أنغو جالته جبته كنا قرر كيتي تيمي يوديد ركو كيتي سيقلته لين شول لتا خلي سمرو أولي تجالته ما توري نتيم بينا بر osonum barbaanne nu dubbachiiftani me harra marro achi kaasika warana addabal summa oromo nama oggaw kai dhugumatti sin abaoda dhugumatti sin woboda hararge hatatu arsi hatatu shawa hatatu jimma hatatu me kuta bira irrafida bota jalmarro dirriba kana kaya nawma tokko chafida wallahi billahi muko sinitti nakan charra namni sini kennu njuru kijib dota nsobina nun dubbachiisina kana chala kana chala nun dubbachiisina gaafe sin jawaari nduftan nutis waan jennu ni beeyna jechuugi kanaafi Jawar Muhammad enu yu olit eegamuudha qaba hin eegama lubbu isa osoo baasin dura kumaatama baasutu sinirraa eegama osoo Jawar Muhammadin balleessin dura tusinirraa osoo Jawar Muhammadin ajjeesin dura kumaatama ajjeesutu sinirraa eegama sanirraa illee dhageeffadhaa isiniif himna waan bargattan dhugaa isinitti himna abadan isini kakadha Jawar ajjeesuu miti waan feetan osoo gootani bilisummaa barbaadan sanii miti bakka barbaadan sanirraa tarkaanfii takka tarkaanfachuu hin dandeessan ujoollee arsii itti bitaa waan beetan godhaa Jawariin haa ajjeeftu obboleeyyanumatu ajjeesaami gootonni teena takaleessaa tadhumtellee obboleeyyanumatu ajjeese jalnadhii gammadaa obboleeyyanumatu ajjeese ustaaz Kamaalee boo obboleeyyanumatu ajjeese garuu ka ajajuu ka biraati kanuma dhugaan jiru Jawar Muhammad irratti ilmaan Oromoo ilmaan Arsee nam tokko ergama fudhattanii Jawar irratti shira yaaddanii Jawariin akkas goona jettanii yaaddanii wanna nama haasaa jiru kun dubbii dhugaati gurra kee qeensi dhageeffadhu hoggana ta'uu carraasiin kennine takka qabsaayaa turree jechaa turtan goototaa jechaa turtan namni carraa isinii kenne akka isin waraana kana hoggantan namni isin godhe takka illee hin jiru gizee mara wannummaan isin ufitti qabanii isiniin deemaniif namoota akka nuyi kana argatan ittiin ajjeesuuf ujoollee arsii keessaa baatee dhugaa dubbattu ittiin ajjeesuuf goota arsii keessaa dhufee ummanni kiyya kana deemuu qaba jedhu ittiin ajjeesuuf malee ilmaan Arsee akka gaafa jalnadhii gammadaa karaa qabaniiti namni aangoo isin kenne takka illee hin jiru ujoolleen har'a ebaluu bahaa ebaluu maali jettan tuni haa ilmaan Arsee ajjeeftuuf achi kaayan malee wallahi hin kakadhasanii olitti carraa biraan qabdu jarri gaafa hajaa irraa fixatan rasaasaan adda jaraadhaanii achi darban hunda isiitu muluma isiitu warraarra itti fayyadamaa jiran kanneen gaafa hajaa isaanii irraa fixatan kallacha isaanii dhaanii bosonatti darbanii biraa deemu namni dantaa irraa qabu hin jiru dhugaan jiru kanu kanaafi abadan bilisummaa isin deemtaniin Jawariin ajjeefnee bilisummaa finna ka jettu bilisummaan ati fiddu hin jettu ufiillee bilisoomuu hin dandeessu bakka jirtu san irraa tarkaanfii takka tarkaanfachuu hin dandeessu dhugaa siif hima dhuufuun Jawar dhuufu sittin ajooftu siin jabar Jawariin argitee waa godhuu miti qilleensi sarraa bahu shintibeetii seenee dhuufuun inni dhuufu ulachuu hin dandeessan deebii isinii deebifna isa ajjeesuu miti dhuufuu isaa ulachuu hin dandeessan Jawar jechuun nama taraa akka keessanii isinii fakkaata nagayaan adabatee qabsoo teessan keessaa bahee zim jedhee ta'aa jira maa jiraataaf balleessinu malee ittanii lafa dhiittanii maa jiraataaf ajjeefnu malee ittanii lafa dhiistanii maaf hin qabsoofne Jawar kaleessa qabsaa'e Oromoo sochoose tokkummaa Oromoo fide ati garuu tokkummaa Oromoo fiduudhaaf Jawar ajjeesuu qabna jetta yaa qabsaa'ota zabana kana qabsoon keessa wal isin harkaa dha'e gara deemtan wallaaltan gara garagaltan wallaaltan bakka Jawar ajjeefnu malee qabsoon nuun deemu jechuun deebitan akkamitti isinii deema yoo Jawar ajjeeftan Jawar yoo ajjeeftan qabsoon akkamitti socho'a du'a Jawartu qabsoo isinii sochoosa Jawar ajjeeftanii ilmaan si komando keessa deemtanii si komandoon bulchuu barbaaddu Jawar ajjeeftanii Oromoon biraa yoo Jawar irraa cite Oromoon biraa yoo Jawarii dubbachuu baate ummata si komando keessa deemtanii Jawariin ajjeeftanii ummata si komando hogganuu barbaaddu yaa gootota zabana kana qabsaa'ota gameeyyii yaa qabsoo keessa la ilaha illallah yaa salaam maashaallah isinitti nafni abbo likkii taree qabsoon keessan dachiisi komando irra dhuftanii ummata si komando hogganuu barbaaddu yoo Oromoon guutuun Jawar Muhammad waanuun goonee nuuf hin qabsoofne ka jedhu taate san hujii isaa kaleessa ragaa bahe Jawar namma booda wanni kanaa olitti hojjedhu hin jiru jedhee lafa kaayee sitti hime gurra keetti siime yoo har'a du'e dantaan qabu jedhee sitti himee jira
dhageeffadhu ati waan takka kan dalayne ka hujii takkan hojjatin jawaar ajjeesee bilisummaa oromoo fida hogguu jettu kana dachii sikkoo mandoo irra dhaabachuu barbaadda maqaa waraana adda bilisummaa oromoo jedhuun jawaar ajjeeste maqaa abaa'oo jedhuun jawaar ajjeeste lafa sikkoo mandoo irra dhayitee dhugumatti ilmaan sikkoo mandoo hin hoggantaati gaafa san ilmaan sikkoo mandoo hundisi dubartoota hidhachiifna gaafa dhiirri dhabame gaafa dhiirri jawaariif uf kuffisu dhabame gaafa dhiirri jawaariif kufu dhabame wallaahi dubartoota sikkoo mandoo hidhachiifna ani dhugaa siif hima bilisummaa miti jawaar muhammad ajjeeftanii dachii sikkoo mandoo irra dhaabachuu miti dhuftanii ilmaan arsee hogganuu miti dubartoota isinitti hidhachiifna yoo dargaggeessi dhabame dhugaa siif hima kana liqimsi fudhadhu kanaafi oromoo bilisa baasuuf jawaar ajjeefnaa jettan akkas jettan viidiyoon miidiyaa kana mara dhagaa jira miidiyaa kana mara deemaa jira jawaar ajjeefnee oromoo bilisa baafnaa jettan hagammaatiin nama meeqa dhume hagammaa beeytanii lakkoofsa nama ka dhume ilmaan arsee meeqa dhume hagammaa beeytu jawaariin ammoo dhuftanii ummata oromoo akka gabrummaa keessaan baaneef ummata oromoo akka ilaa zalaalam gabrummaa keessaan baane gochuudhaaf dubbachuu barbaadda never ever ilmaan oromoo hundi na dhageeffadha qabsoon amma geggeeffamaa jiru qabsoo Saudi Arabiyaatiin garaagarummaa takka illee hin qabu waraana adda bilisummaa oromoo isin jettan kana akka bara 1980 keessaa kaasee agarraatitti obboleewwantu hoogganaa jira namni gizee takka hooggansarraa sochoosee jijjiirraan dhufuu qabaa akkasitti qabsoon oromoo deema jedhee waan kanarraa dubbate tokko illee hin jiru obboleen coolataa hoogganaa waraana adda bilisummaa oromoo jaalnadhii gammadaa fa'aa jaalgalaa golliche galaasaa dilboo fa'aa wajjin warra hoogganaa turedha jaalnadhii gammadaa biraa kufe siigaltee leencoon haga faarfamee haga ollayamee samit dabarsanii gabbuusanii kadiiroo eleboo gaafii kadiiroo leencoo lataa gaafate gaafadha leencoo lataa har'aa biyya Ahmadii shaanxaa baata hoogganaa waraana adda bilisummaa oromoo keessan ture gaafa dulloome hundi isaatuu mootummaa Itoophiyaatitti gala kana dhugaadha faaktiidha dhageeffadhu siif hima jaal daawud ibsaa achirraa itti dabre hoogganaa waraana adda bilisummaa oromooti jedhee umrii isaa guutuu itti fixe gaafa kaanii qabsoo har'a jawaariin jarre ajjeefnee bilisummaa finna jedhan kuni ummata oromoo sochoosee oromoo tokkoomsee Harargeen yoo baale du'u iyyee Jimma yoo baale du'u iyyee Wallagga yoo arsiin du'u iyyee Harargeen yoo arsiin du'u booyee gadoodee akka oromoon tokkummaadhaan du'a waliirra dhaabatu namni godhe Jawaar Muhammadi jaal daawud ibsaa yeroo sanitti eeltiraa ture siyaasaaf warqii waliin qabsoo jawaar faati qeerroo waliin geggeessaniin jaal daawud ibsaa biyyatti deebi'e oromoo isin har'a jettan kana jawaariin ooyinee ajjeefnee oromoo bilisa baafna kaati jettu kana jawaar muhammaddu oromoo tana addunyaatti mul'ise jawaar muhammaddu oromoo jechuun maal akka ta'e bineensa jedhanii akka bineensaatti osoo si ilaalan namummatti si godhee nama godhee addunyaatti si agarsiise faranjitti si mul'ise awurooppaa fi ameerikaatti si agarsiise I am oromoo faristi jedhee miidiyaa addunyaa aljaziira irra taa'ee waan ati dubbachuu hin dandeenye dubbatee oromoo jechuun maal jechuu waan jedhu kan addunyaan qorattee sadarkaa har'aati calaqqistee addunyaatti mul'attee aadaan kee awurooppaa fi ameerikaa keessatti dagaagee calalatee bulluqee galmaamu kana namni sii godhe Jawaar Muhammadi dhageeffadhu siif himna yoo beeyten beeyta saniin gara kaanitti gabrummaati keessa jirtu wayita wayyaaneen aayilaandii qaama saalaa irratti ijoollee cobsitu wayita wayyaaneen dargaggeessa oromoo duuta waraantee dhiiga keessaa gannaytu namni feesbuuka isaatiin gootota oromoo kufan daqiiqaadhaan feesbuuka irra maxxansee afaan ingiliffaatiin afaan arabiffaatiin afaan oromootiin afaan amaaraatiin addunyaa kana hunda namni waliin ga'ee du'a ilmaan oromoo wayyaaneen galgalaa ganama dhiiga dhangalaastu addunyaatti argisiise akka wayyaanee irratti addunyaan qabsooftu namni godhe Jawaar Muhammadi ati yeroo san siyaasa warqii wajjin eltiraa turte har'a dhuftee garuu oromoo bilisoomsuuf Jawaar ajjeesuu qabna jette dhageeffadhu sitti himna nuti Jawaar Muhammadi caalaa namni oromoo hojjete hin jiran jennu qabsaayaan oromoo hedduutu jira namni akka Jawaaritti qabsootti milkaa'ellee hin jiru qabsaayaan oromoo hedduutu jira inee gimbaar isa xaallola Jawaar dhugaa siif hima qalbii miti ka'ate achi teettee hafarsituu miti wallahi kokkee si qabadha osoo si bira jiraadhe kokkee lubbuu tiyya kennee taarika galmeessa kaleessallee taarikaan beekamda har'allee taariki daggamal his kenna lubbuu kiyya kanalla achuu taalee kokkee teetana si qabee yookaan na galaafatta yookaan si galaafadha sagate
dhugaan jiru kanuma of duuba deebiin qabnu Jawaar irratti qalbii takkan jiru waan Jawaar hojjate nuu san hojjanne isin waan Jawaar dalage nuu san dalayne isin qabsoo jechuun miidiyaadha qabsoo jechuun bar addunyaa waliini sigalte nama ossi fuudhee nama si godhee namatti agarsiise har'a isa ajjeese bilisa baajetta osoo beeyte Jawaar Muhammad kaleessa nuu qabsaa'e har'a callisuun isaa qofti nuuf dawaadha jetta bar osoo beeyte Jawaar kaleessa nuu dalage har'a callisuun isaa qofti baqiidha jetta bar osoo beeyte Jawaar kaleessa hojjate har'a callisuun isaa bar dhiirri akkasii dubbatti qabsoo beeytu akkasii guyyaa takka gabbee jarri kuri Oromoof hin qabsaa'an jedhe guyyaa takka gabbee waasin dubbatee jira yaa bada qabsaa'ota zabana kana akka Abiyyi Ahmaditti shanee jedhee maqaa si baasuu dhabe akka Shimallis Abdiisaa gabbee shanee sitti leellisuu dhabe gochuu ni danda'a hin goone qabsaayaadha goota sabaati itti cichaadha itti muddaadha siif jechan dogoggoru siif jecha kararraan goru kaleessa karaa dhugaa qabate har'as waan dalagu beeka boris waan dalagu beeka sigalte har'as waan dalagu beeka boris waan dalagu beeka takka gabbee lola sin labseen beeku Jawaar Muhammad takka gabbee waraana sirra labseen beeku Jawaar Muhammad takka gabbee tiniin jarri kun xilaata Oromooti jedhee kilmaa takka afaan isaatii baheen beeku maa jiraata jettanii dadhabdanii yoo dandeessan qabsaayaa yoo dandeessan qabsaayaa uummata Oromooti jijjiirama fida yoo dadhabdan ammoo Jawaar ajjeefna akkamitti ajjeeftan Jawaarin akkamitti ajjeeftan Jawaar bakka ati jirtu si dhufa achitti ajjeefta moo obboleewwan isaa itti bittanii ajjeesuu barbaaddan meenaa fi maaqa akkaataa itti Jawaar Muhammad ajjeesuu barbaaddan qabxi batakka lafanaa kaayi akkamitti ajjeesuu barbaadda ilmaan ta'e ilmaan arseettu ajjeesa goota kenna kaleessallee har'allee wallaahi sii kakadha lubbuudhaaf ati ka dhiira taate ilma arseet akkan ajjeeftu sitti himaan kaleessarraa kaasee obboleewwan kenna ilmaan arsee ka ajjeesaa ture ilmaan arseeti jaalattee gammade jaalladhii gammadaallee shira leencoo lataa fa'aan du'e kaleessa Ustaaz Kamaalee boollee shira jara har'aatiin du'e gootonda Oromoo akkasuma dhumaa baate መሄጃ ወዳሻሁታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁራኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ